Akami sahibaki nagaa jirta simatu sadarkaa kana ga'ee biiroo kana keessa hojjetaa sira. Akami nagaa jirta sahibaki durii diyaasbooraa Suudii. Hedduu jijjiiramtee jirta dhugaa jijjiirama guddaa sirra arge. Atis hedduu jijjiiramtee jirta maali garuu maaliif akkanas gurraachisitee kasala si fakkeessite jireenyi biyyaan ba. Kasala fakkaadha taanaan wayyaa qabaayyuu ay dura daaraa fakkaattanaan jedhani bar. Hayyee maraafuu mee haayaanu har'a affeerraan mana kiyyatti saahiba kiyya qaali. Amala warra Suudii galuu keessaa kan hedduu jibbumaa dhibeeyta osoma arabii tana sirriitti hin beeyne alaaxuul leesh xayyib maali shaana sayyaara naamin siin jedhanii beeyta waan akkasisan ati ammoo hin fayyadamtu jedhee yaadda duraanillee nama baratee biyyaa ba'e waan taateef. Yaanii yeroo tokko tokko ima fayyadama baay'isuullee baadhu garuu hin baay'isu. Kunoo eegaltee jirta ammayyuu yaanii jechuun maal jechuudha? Yaanii jechuun yaanii mee akkam jedhee si ibsare yaanii an hiikkaa isii barbaade malee kooppii godhi 3-4 godhi natti misiin hin jenne maraafuu ammarraa waan akkasii ittiin deebiini afaanuma Oromoo kan irra dhalattee guddatte haasayika wanni waa takkas hin godhu sin ajjeesuuti. Tayyib rakkoo takka hin qabu. Aashaati har'a keessummaa jabaa tokkoon dhufe saahiba kiyya yeroo ijoollummaati biyya Arabaa waggaa dheeraadhaaf turee deebi'ee har'a wal arginee waliin gallee beete amma ammoo akka tasaa dhimma cimaa tokkoof waajjira raana bilbilaa jiranii haga dhimma san fixadhee an deebuutti innillee asuma haa turuuti. Nyaata maal godhii fi dhugaatii maal kennii fi bubbuhaarsiin eegi. Ayyee daddafii deebii rakkoo takka hin qabu garuu keessummaa mana dhiisanii olii gadi deemuun kun hin ulfaata eega dhimma ariifachiisaa ta'e dafii deebiiga. Keessummaa keenya hin mukaa'inaa haasaa ka biyya Arabaa maal fakkaatti mee nagaa qabdaniimi? Biyya Arabaa hedduu bareedduudha namatti tolti haala gaarii jirti hedduu nama gammachiisti. Sur hin baatu adurreen har'a eessaa mana keessa dhufte adur hin baatu eessaa mana keessa dhufte duraan hin qabnu iyyuu barnu. Anoomaa kiyyarraa bashoo tana hedduu jaaladhaa iyyuu barra waan akka bashoo jaaladhu hin qabu. Maal jette abbo? Maal rakkoo qabamaa bashoo hedduu jaaladha siin jedhee bara. Namicha salphataa xiqqoolleen gaanfatu bahi mana kiyya cili maal ta'e kun namicha akkana salphataa. Abbo maaliif baatee ala dhaabatta mana taa'ee hagaan deebi'u hin deebi'a dhimma ariifachiisaadhaaf deema siin hin jenne. Lakki saahiba kiyya nuuf hin gadi hin baane jaartiiteetu gadi na ari'e bara. Maalibboo maaltu bade jaartiin tiyya kanan gootu maaltu bade rakkoon maaltu jira maaliif gassi ariite? Osoo teennee waa'ee biyya Arabaa kana na gaggaafattee waliin haasa'u jirru giddumaan ani bashoo hedduu jaaladha waan akka bashoo jaaladhu hin qabu jennaan dallantee loltee mana kiyyaa bahi jettee na arrabsite bara. Abboo an amanamummaadhaaf saahiba kiyya jedhee jaartii tiyya bira si dhiifnaan waan badaa akkanaa jettaani ati jaartii tiyyaan xiqqoolleen saalfattu gadhumaa. Boo maal ta'e sila kun suutana kabarigaa ilkaan irraa yaasaa jirta barra bashoo jechuun naannoo biraatti waan biraatii miti adurree jechuudha osoo addaan hin baafatin akkana na kabalta. Obboleessoo ati kaballaaf dubbattaan shugguxii mataa addaan siyaasee dhabe saahibni saahiba nyaatu jechaaf si dhiise malee. Uumaa akka malee beela'ee jira waan nyaadhu naa barbaadaame. Mucaa kana ani waan nyaattu eessaa si fuudhaati akka ilma ambaa gabbaateen dalaydu raftee ulkaatee beela'e umma daabboo maali qarbata waan xuufu kana ofitti guuruu malee. Ummaa hin beela'e akkam godhareen du'a. Bada bure maaltu gabbaatee dalaguu si dhogga wayita gabbayii dalagi siin jedhan naman dhageettu atii fi togoogoo mee mala garaagarummaa qabdan amma. Osoo togoogoo sanuu ta'e maanaa qaba silaa qamadiif garbuu fa'aa natti naqattanii sawwa saniin quufee ofirraa bula. Congratulations hanaan tiyya hedduu gammadii guyyaa boruu irraa Itiyoophiyaan Itiyoo Telekoomiin jechuudha 5G diriirsuudhaaf murteessitee jirti amma zanaafataa jettee waan feete fayyadamuu dandeetti. Faajii kamaalii didiriirsan ka bilisummaa baantamoo kamaaliiti sila? Lakki bilisummaa miti waa'ee niitorkii siqqaaqaa jira bar niitorkiin duraan 2G ture achiraan 3G achiraan 4G achiraan LT amma gara 5G'tti ol guddataa jira siin jedha kanneen keessaa tokkochaan beektu ati. 2G hin beekaa 2G mucaa beeraa keetii jettaami. Sila abboo intala wantu maal qaayiti an niitorkii siin jedhaa jira niitorkiin jalqaba 2G tu dhufee achiraan 3G itti aanaa achiraan akkasuma deemaa siin jedha 3G hin beektu sila. Firiijiin beekaa firiijiin kawaati qabbaneessanii tallaajaa jechuudha akkamii wallaala. Atuu firiijii masanii qabbanooytuu mataa qabbanooytuu tawaa takka hin galleef. Addunyaa tanarraa biyyi ati akka malee jaalattu biyya tami. Ameerikaa sirriitti jaaladha. Biyyi ati akka malee jibbitu hoo. Ameerikaa
Biyya ati osoo dandeettee dhaquu feetu hoo biyya tami? Ameerikaadha. Biyya ati addunyaa tanarraa dhaquu hin feene hoo biyya tami? Ameerikaadha. Abboo namicha jaanjoo deebii akkamiin haa deebista? Akkamitti gaafiin garagaraa wal bira nama gaafatameetti min deebiin tokko ta'a? Maali ati fayyaan qabdu? Jaalallee tiyya takkatu waggaa 4 dura biyya Ameerikaa deemtee akka sanii halkanii guyyaa na waamti jedhee osoo waan Ameerikaa yaadu mataan sirna jedhee Ameerikaa qofa deebinan deebisuu danda'u. Ammas Ameerikaa isii na waamtutti Ameerikaa afaanii buufachuun qabu. Isiillee akka hin dhaganneef jechuudha. Barana akka ta'e fuudhuu na barbaachisaa jechuudha. Umriin kiyya deemee jira. Dulloomi fuulli na goggogee dirqama narra ta'ee jira fuudhuun. Mee waa meeqa fuudhuuf waa meeqa na barbaachisaa? Gabbara taatu duraanuu 100 barana 250 haga 300 ga'uun oolu. Baanaa taatu duraanuu 12 haga 15 barana 20 ga'uun oolu. Uffata intalaa jedhanii dasee wali guuranii boorsaa 5-6 guutanii qabitantu jira. Sunis haga 30-40 takka fixuun oolu. Bakka sayyoo fuudha dhiise ani baajaajii bituun oolu. Dhiiroo kana mara maaltu na rakkise fuunummaan kunuu narraa haa oolu.